Manas. Okay. Obire kula malo, anistamari, atistamari, masafana vitimani. Obire kula malo, anisiyesa, atisiyesa, esumaba konsikesa. Obire kula malo, anispirisi, atispirisi, imam maratuna rajisi. Obire kula malo, anistamari, atistamari, masafana. Raju, okay. Bulok jalana abasi tes akasoya bulok ko diwan nanti tesi itu aku mana tanah bulok ikut dalam terjadi ba. Nambe kali anak ratimu kaldin jalan tu koba kabar. Obire kula malu anistamari atistamari masabana bibimani. Obire kula malu anisiyesa atisiyesa esumaba konsigesa. Obire kula malu atispirizi mamaraduna rachisi. Obire kula malu atisagali kona wajinda. Obire kula malu. Okay, kabar tu amma mo yoni na simo wan brasi ada. Okay, well, usted ese well listo. Be wajidagna ambo biya ko kesa kata murre ano kapiran bare kana kakes na gares na punta jede tu garan mire beta pun fetu baburan fetu konkolatan denta karajubuti yukan si jalle jadi yukan si jipe jadi takkanati mitu magarana kuti fetu baburan fetu konkolatan denta karajubuti yukan si jalle jadi yukan si jipe jadi takkanati mitu garma mutul. Yes, Oromo. Ay, Oromo. Yes. Malina. Thank you, Shami. Officially, Oromo officially, Oromo makakabira harana basir. Daga unumti kesa naman dageessisa. Oromo makahara kabira na basir. Garma mutul puna. Bocora. Iti, Oromo na basir miti sesitu na basir. Ende ani Oromo miti. Oromo okay? Ati Shinasha. Maal jechuudha. Dhorkaani ilmoo keessan Oromoo dhorkaani okay? Oromummaa walirraa mulquun manchin murtii keenya ta'eera. Nam mulqa kaanis kan ta'e. Nattiin tolle maqaan kee nattiin tolle Oromummaa kee mul'u. Achoo. Junta. Guys, filaawarii takka hundumti keessan filaawarii takka. Sirba hindi jechaa jira. Foonaa dhaqa. Sin dabbaru. Sirba mutola maana dabbaraa. Nan sirba kaa sin dabbaru taanaan. Gangaladhu akka isaanis sirbiif. Yoon simoo ilaa gangalattee jechuudha. Wayne guys, spirit challenge nu darbi guys, ishii dabaltaaf godha. Obire kula malo anistirazi. Obire kula. Es ani kanan sinjedhu maki. Esa olte yaa kimine natu manate shitto sibite sirbi jedhu maaliif akka bahe sitti mira? Natti himne. Maal ta'e siite mucaan tokko mucitti wayii jaalateetu walitti heeruman lalii koo galatoon. Thank you. Haye. Mana tokko wajjin jiraatu achiin booda isheen ollaa biraa waan taane barte. Girgirii barte ollaa biraa. Haye. Lukas haa eegdeet ollaa bira deemti. Haye. Abbaan manaa galgalee yeroo deebi'u waan kaa'ee bakka kaa'eetti nagatu. Haye. Ati macarashaa irratti makaraa meeqaan waan kanarra qaqqabe ollaa biraa girgirri akka jammarteetti qaqqabe. Achiimmoo hiikuun danda'u hin jaalata. Waan godhu wallaallaan katamaa gaafa gabaaf deemu shittoo bitee fi dhufe. Shittoo immoo hin jaalatti.
isaan na babbalaadhe shittoo bitee fi dhufeetu mana taa'u beeki mine hoydeni kontinaa qonnaa kinooni shittoolee si bitee dhufeera bakka isa ollaa bira deemtee girigirrii gootu kana dhiisi eeni girigirrii moo walitti himnu walitti himnu rakkoon qabu safuu jechaa jiran safuudhaan girigirri gisa safuu jee ay girigirrii dhabale safuu godhaniitu bira darbe ay girigirrii jedhani safuudhaati kasiif girigirri anaaf immoo safuudhaa bakka ani girigirrii jedheen haasaa ati safuu jedhee haasa'e qashtiiko ayyee safuu Sabu. Sif nama gootu bar dubartoonni Oromoo waan hundumtu safu. Safu yoo Bobo mangisti. Sila namuu dhiirta. Garmaamu tola simo'ee malee. Namuu nebo. Namooti amma. Ayyee maal adda babu. Waan hundumaa safu. Aaduu safuudha shi. Kai katani maki kashti kai katani. Ni katamari wayin didi. Isana ni girigirri jedhee maqaasaa sirreetii waamta. Isana ni girigirri jedhee maqaasaa sirreetii waamta. Sa oriijinaalaatu waamta kitaati. Maayini. Girigirri. Safuudha. Safuudha dhugaa. Yaa'ii. Ebboo koo haadha koo guys hundumti keessan ebboo foonoo naa godhama. Foon haadha koo garmaamu. Safuu jechuun ermaan irra deebi. Baafin keeloo filitarii jijjiirta. Wayyoo lammaffaan tokkoffaan sun safuudhaa bara. Filitarii jijjiirta. Tokko. Lammaffaan immoo maal yoo dhugaatii maal jechuu akkanatti ookee nama addaanuu adabameetiin jira adabbiin qabashi. Lammaffaan immoo ammootuu karaa irratti dingata na argite akkam akka taatu akshiniidhaan natti agarsiisa. Sadaffaa. Waanuma na huutee na ajjeestu natti fakkaata akkas. Ciao. Nagayaan bul. Indee? Angizin naaltu maal si fakkaadda? Indi waan. Ay, otuman beekin muudii keessa. Miti ay, otuman beekin muudii keessa galtee raachuu goote akkas qabatte. Ani yaada du'een ati bakka muudii keessa jirtan dhageessu. Ani du'ee maal? Kasina goote. Achi booda macaakaa irratti. Dhugaatii bachuudhaan waan ati na gootutti himaa jirta uummata Oromootti. Macarrashaa irratti jaalala keessa yeroo nagadhiisu. Siba isaa waanii fi na godhu akkasiin jannee ati deengadda. Miti macarrashaa irratti fikirii kee fixee yeroo nagadhiisu ani du'e haatan du'e. Waanuma kijiba gurbaan kun laa hawlaa hayyii la sadaffaa. Sadaffaa immoo sirba hindii naa sirbitu kaatee daansii. Sirba hindiiti. Kan gaambeellaas beekta taanaan anaaf lamaan isaanii tokko. Kamaal jiru. Kan gaambeellaa moo kan hindiisii wayya? Kan gaambeellaa sidha. Gaambeellaa kamaal jiru. Echi gaambeellaa na yaadachiis kamaal jiru. Kanum barbaade sarchi godhiiti maali afaan gaambeellaa beektamoo dur? Kamaal jiru. Ani hin gaddaa kaaseen qabsuuf jedhee baran. Achinaahe. Akkasii. Baniiti. Sarkiin barni mana keessa baddee bar sarkii dhabee bar bika kottee nagarre. Wallaahi. Bakka hindii naa godhi bakka kuchuu taa'ee dhiqayiiti. Naan taane kuchuu taa'een. Maal la dhibere maraxadhu sadan keessa.
mana cingit. Kan Gaambeellaa ni yaadachiisa akkana Jooqofa jee ni yaadachiisa. Apoko papa apoko papa apoko. Maal akkanni kan Gaambeellaa maal kan Jooseetan qoonni yaadadha. Kun na yaadachiisnee bara. Hin beeku kana hin beeku. Janina kuni kan Gaambeellaati. Albeke pepalo esa jitame malo. Sirbi kakaiti. Mal akkas maki. Ati akkas sirbite dansi kan mete dengadati. Te kuya wal barreti dan nasiro dam. Ma kayari mele gafi kai. Yo batu. Ya Rabbi ya. Hayyeni qayyarashi. Garuu hin beeni yoo toobaate la akkas illee godhiiti qayyari malee yeroo hunda akkas maalidha. Yoo toobaate la akkasitti illee qayyari. Adda guyyaa wal barree dannasiiree dhamtu. Laa jawwal. Dila hunda na takataataru jirta. Qaamaan hin qayyariin as takaakaltu. Maaluma akkana na ati dila akkana kan hin jiru kana hundi numa laaltan anuma jala jirteessan. Miira keessa. Qayyari qashtiiko qayyari masqala. Kofoon saafudha jaagaa ammallee mana keessa hin jiraatu. Afutu maraaki. Saafudha naan jeena dhugaa hangisee saafudha jaan gadiin taatee ni qaanfadha saniifu saafudha naan jeena please okay. Injeedina basgaa injeedina. Okay kamaan jo. Ansirba hin beeku. Yaasiro komandi. Mateessa. Yoo margine koo ilaalaa jira miti moo kai. Laal akkanatti. Okay. Maal sirbatti bareeda akkasi sirbaree usee ka'ee dhaabbadhaan. Sirbi ani siifan sirba itti ati tankasa akkasi qaba. Safuudha hin je'inaadhaan bakka. Safuudhaan miti godhu. Sif sinaa godhu waan hundumaa abazaajut foon haadha qorra nafaan oolun bakka ishii safuu isaa ta'u harraaf safuu miti maali? Garteemi akka saniif bar. Anaaf kofoon ani siifan sirbaatti isin. Kun hin uffadha sookee koomti. Maaki ani siifan sirba ati sachis garagalaa dandasan sana dandasta ishee. Akkanumatti taa'eetiin jaa bakka nyaatiin wanni jiru. Ayi warri hindi bariin taane roobaan. Siraati. Asis achis garagalaadha sirbu natti warri hindi kai maatii kai. No sirbu asuma taa'ee sirbaa. Kai maatii basgaabeer maaf argineeree nuti maaf intini iddootti maalidha yaada gijjiitti kai. Ati miira keessaa miira kar tokko turaan. Maafan galee maafan ba'a. Ganaa bishooftu na geessa moo? Maa sab fetta. Sab fennaa nani ni naaraawu. Maa sab fetta. Waay. Gali maaki ko jammari qashti. Akkas miti maaki. Wana dhiisi gaa. Maafan sidhiisa. Sindiisuu maafan sidhiisa. Oh, General, thank you. Na dhaggeeffadhu gaasii wallisuu deema akkamatti taa'ee si wallisa rakkoo miti. Bakka isiniif gaagaa gisee safuudha jee taa'u isaanii taphadhus rakkoo miti garuu dhiisaa bira darbaa gaamaadha. Maali qanyaa ta'u koy maali dhamma. Gisee namni tokko kooflees keessa wanni hin je'inaa gaa uummata koo isin jaaladhaa mishii jaala keessaniif malee waan biraati miti. Okay. Kuchu.
Kan hindi din. Mahal ka ulit dakash to si Duku. Jaraa akka jabar waa hin argeefi. Isaan bakka isaa. Aresan akkas harka isaanii walirratti reebanii qash. Sirba hindiiti jennaan akkana jaanii akkana. Ara lakkii si dhukkuba lakkii. Okay bakka amma siif jee egaa. Mahal ka walirra reeba dakash. Jaanisoo taahee. Qaddal. Maakii sagalee kanaan sirba baasanaan jetta. Sirba. Dhugaana koona jeestee kooflaan dhugaa walii laala. Egaa Oromoo waan hundanii danteessi. Kanaanis sirbuu deeme sirba wallee. Anama wallee jaaladhu asiran wallisu. Maakii deeme ati tanqasaa akkas ifansi. Kottu loo shaantala. Wayne bikituun hin tolu. Ani siifan sirba hindi ati kakka iti isa gaggaragalaa dannasan gaggaragalaa. Maaliifin asumarra taa'in gaggaragalaa jee. Maal nu godha achitti bareedoo garagaltu. Ati maal barbaaddeeti? Maalan barbaadan? Yoon barbaadan immoo mirga kooti. Haa? Maalan barbaadanii kan kooti si janna. Astaghfirullah kaalichi maraatee jira. Way. Kahona प्यार है कहना प्यार है ओ दिल वालों दिल मेरा सुनने को बेकरार है कहो ना प्यार है ओ चाहत से हम तुमको चाहत से बेकरार है कहो ना प्यार है कहो guys inti flowery tokko na kenna hundumti keessan flowery tokko hodhamma sammas deebisi hadde deegrubat Maki. Maali dhalaaltaa? Koomantii dubbisuu jira bara. Beeka akkasitti ija keessan ilaalte iddeen gaddaati. Maalidhaa? Waan akkas koomantii dubbistu fakkaateetu. Ana ilaalaa bulta. Maalidha? Amma garuu adabbii sitti jabeessa, okay? Kan koo yoom adabamne? Adabameera ammoo. Amma adabamee. Tokko dhufee koomantiidhaan Amma maal si beesi? Maal si galchee? Kottu. Maal naan jedhe seeti tokko koomantiidhaan bilookiidhaan uummata fixaa jirteedha. Nama bulook godhutti hin jiru laa nama bulook hin godhu. Mucaa as jedhee koomanti godha. Uummata fixaa jirti bilookiidhaan jedhee koomanti godhas. Na kolfisiiseetu bara. Bulook isin godhutti hin jira no bulook godhutti hin jiru. Hin godhu bara. Ani yoo baay'isuu ijoolleen yoo baay'isan malee Oromoo bulook. Anilleen akkasuma. Yoo irra Gaafii garuu godhi na godha foodha. Bilookii dhammoo waan biraa miti. Bilookii godhi na. Laan ani gisee isaan gisuma irra deddeebi'anii osoon argamu keenyaaf namoota tokko jira miidiyaa osoo waan jireenya namaa keessa seensisan fa'aan jira miti. Seen barisan nama dalbaqqaa honqoo amma kana Balballi kee banaa jeetiin akkatti baasaa jechuudha. Maaki. Ati balbala manni namni akkamitti jireenya kee keessa gala balbalan cuftu?
namoota tokko jiranii beektaa waa'ee miidiyaa fi waa'ee jireenya namaa akka addaan hin beeknetu jira. Fakkeenyaaf namoota tokko si galee miidiyaa fi jireenya namaa amma fakkeenyaaf uffanni nama tokko uffatee fi miidiyaan tokko miti si galee miti adda adda. Thank you Yaasin koo amma siin adaba. Ishi maaki amma ijoolleen akkas godhan kun maal haa ta'an? Haa gorfaman moo maal haa ta'an? Ati maal jettu akka kee? Ijoolleen amma jireenya namaa keessa litti galanii kana. Akka fayyatti jireenya namaa keessa seenuun nama tokkoof faayidaa hin qabu. Namoota tokko garuu gorsa bareedaa fakkeenyaaf namni tokko waan uffatas ta'e waan tokkos ta'u gorsa bareedaatiin malee nama arrabsaa nama gorsuun inuma hin danda'amu. Maaliif namni sun daranuu akka cimu waan sanirratti akka cimu godha. Namni tokko arraba nama saniitiin waan tokko balleessuu danda'a. Rabbii biratti illee namni sun nama aanas waan ta'e nama santu itti gaafatama. Sababni isaa jecha bareedaa hin barreessine gorsa bareedaa sun ta'e gorsa isa hamilee cabsee daran balleessuu gorseen jechuudha. Saniifuu nama gizee waan takka jettanii gorsa bareedaa tokko nama gorsaati. Akki kun akkanaa miti. Akkanatti miti akkasitti miti yoo jettan jecha bareedaa taanaan jecha bareedaan sun isii gammachisee jecha sanii waata hedduu tolchuu dandeessa. Jecha saniin immoo waa hedduu balleessuu dandeessa. Saniifuu akkaataa itti seenaniif akkaataa ittiin seenneetu jira. Gorsiin waanuma jiru garuu gorsa arraba malee haa ta'u. Nama hundaafu ana qofa osoo hin nama hundaafu. Okay? Akka jechuu barbaada Mister. Yaada baay'ee gaarii. Maal akka malee gizeen haasa'u na laalte. Gizeen haasa'u jechuudha. Yaada baay'ee gadi fageenyaan bilchina gadi fageenya ta'ee qabu gadi fageenyaan uummata biratti galuu qaba. Namoonni tokko rakkoo laalchaa qabu. Caaseffama saaraa keessatti galanii sirraa hunda qabu jechuudha. Yaadichi garuu bilchina qaba. Baay'ee bilchaataadha. Yaadichi bilchaataadha. Na gadi fageenyaan nuuf galeera. Warri kun hin galle. Boksiin tumamee haasoo fakkaata. Warri kun hin galleef warra rakkoo laalchaa qaban caaseffama saaraa keessatti illee warri hin galle. Miidhaa akkasitti fudhan. Waliin walalaa jiru cinaaqsan irratti lola guddaa deemu jira. Namoota 1000 madaa'e ka madaa'es yaala hin arganne ka du'es qabrii hin arganne awwaalcha hin arganne sanumaafuu gargaarsi guuramaa jira waan ta'eef waan qabdaniin akka gargaartan asumaanuu isiniif dabarsinaa. Sababni isaa yoo koflaaftaba keessa waa dabarsine malee yoo ni dubbanna jennee dhufne namootni hedduun nu laalu. Sababni isaa ilmi namaa ciniqamu jira. Oromoon akka fakkeenyaaf Oromoon bikka hunda siyaasaa achi deemtu siyaasaa gamana deemtu siyaasaa gamas deemtu gargaarsa gamana deemtu gargaarsa. Ilmi namaa garuu mana madaam dhalaan dubartiin fakkeenyaaf nama gargaartu akka malee gargaarsi kan nama gargaaru dubartii qoosinte ijoolleen qeeroonis gargaarsi kan jiru biyyuma Arabaa keessa akka guddaa biyya alaa harki xiqqaa biyya guddaadha. Biyyuma kana keessa kan nama gargaaran mana hojii jira. Gizee namni hojii hojjete dirqama waan itti bu'aaru barbaada si galee madaamachi nama iyyitii ni beekaa achi inni hojjedha waan ta'eef mana madaamii. Gizee mana madaam keessa rakkoo osoo hin ta'in cinqiin sammuu fataa jechuudha bu'aaru barbaadanii bu'aartii keessa garuu ergaa dabarsuu qabna waan ta'eef kana dubbadhee galatumaa. Kunoo ni dhaambar gizee waa'ee qabsoo eegale laala asitti dhaabbata. Akkasii fataa jee maaliif hin dhufne dhufee sin ture waraaboo na seensuu hin dandeenye kaleessa hojiin ture hojiirraa akkuma galeettiin gastii ergadhe nana garriin saayii gizee meeqee asin irratti illee bilbileen ture maaliif akka ta'e na galchine nan agarre jeetiin fudhadhe haamatti fudhanne nan agarre jeetiin fudhadhe anis hedduun turre akkasitiin dadhabee waan hin dhufeef hojiirraa hin dhiisee jechuudha. Yoo har'a jiraatee hin dhufu. Okay, waraaboo ko waan biraa miti. Bika gargaarsi jirutti hafee hin beeku garuu kaleessa hojii qaba ture. Bishaan sirrii hin jirtu garuu bishaan maaliif akka dhugaa ooltaa? Ani hin beeku. Annaat akka bishaan dhugu nagartee? Fuuldura koo jira taanaan hin dhiisu ani nyaata isaa ta'u bishaan.
Guys, double tap, Bodash. Thank you, Rabu. Well, dhugaa dubbachuudhaaf bishaan hedduu dhuyda. Dhukkubni wata akkasiran harka walaa bareedaadha garuu akka malee dhuydare akka malee dabar kun. Waciin saayyuu qabbaadidhaan jee. Amma fakkeenyaaf achi bikkanii deemnee eessa gaarraan fadhee biyyi. Bushooftuu. Amma fakkeenyaaf achi nageessaa miti. Achi bashannanaaf deemna. Fakkeenyaaf hoteela deemna. Egaa akkasuma hoteela deemna. Namni amma juuzii dhuguu jira ala taa'e. Hoteela maal achi bulla? Abuu dhaggeeffadhaa fi achi bulla? Laa isa fuudha wallaahi wabillaa isa fuudha. Isaa fuudhaan siin jee Anaan akkanaan barbaadu gaabichaa bee. Adaraa baandiraa. Haafi daldalaa laata jechuun kiyya ni deemnaa. Subhanallah. Hayi ni namni juuzii dhugu jira ala kana ta'a. Juuzii dhuga. Suuraa ka'a. Waanaa seena. Waa meeqa godha? Ati bishaan ima dhuyda. Hammami. Ol gad. Shinti beekii amma gisee. Aslaqas. Maali gurbaan? Aslaqas. Hayyee aslaqas. Okay, si aslaqas fi. Gizi aslaqas ana mani ta. Yeroo hiriyoota keefaan Okay, amma aslaqasuudhaaf gizee gabbaatu. Gizee diidama gizee dhibbata akka namni amma fataa jechuun jira. Namni amma bashannanu jira. Gizee aslaqasuudhaaf ol gad. Mucaanni maraati jaaneetuma si qaban jechuudha. Samboota ani mee akka mooyya. Wanna kana sirreessi dhugaa. Akki kun sirri. Akki kuni sirrii miti wallahi. Hattu jaanis si qabayyo. Siime bikka namni sin beekne faa dhaquu dandeessa. Sirrii miti sirriin jeeban. Kuni xiinxala kiyya. Amma aslaqasee dhufu yeroo ta'u. Kunoo baasiin jen dubbiilla nama ficcisiistu. Ati namni si waliin waan jiraatu sa'uuse kana. Osoo raachii gisee itti kuttee haasawa kana dhaabnee bikka biratti eegalla ammas. Akka bira gisee kuttee ammas haasawa namaa kukuttee akkasii shaantaa qabatee deemte dubartiin si bira. Deemayyee. Bakka yaamma. Ishii jedheeyyuu naaf hin alaqqasu amma. Dhugaadha miti erga namni haasawa giseetti immoo waa'ee fardii fa'aa gisee haasa'u. Inni ni aslaqqasa. Asuma dhaabbatti bar dubbiin namni gisee haasa'u jiru bar judduyyoo waa bittuu qote takkin suuqii deeme namni bara haasa'u bikka san hin eegalu qaba. Dhiisee akka bira haasa'u jechuudha. Guyyaa biraa hiifateeti. Ati qubna garaa bittaa sujaan. Isaa dhugaa rabbiiti. Tokko maal jetti seetu? Raachuu koo deemi bash godhii kottu matalee. እንዴ ዳይፐሪ ማለት ቆለ ዳይፐሪ በኢየሱስ ኦይ ጀይቃልጂ ዱጋ ዱኔ ፎብላ ዱጋ ናረብ ሲሲ akka koo nama bishaan dhugu argitanii beektu. Amma moo ishii jedhee ara namichi iyyuu ishii jedhee naamboo'amu akkasumatti dubbattanii ishii jedhee naamboo'amu ishii jedhee iyyuu hin boo'amu. amma yaada bamaa bar